maqaan koo Baasimaan jedhama. Kanaan dura hojjetaa mootummaan ture. Hojjetaa mootummaadhaan naannoo gara waggaa lama hojjedheera. Miti mootummaadhaan immoo gara naannoo waggaa lama hojjedheera. Walumaa galatti kan mootummaaf miti mootummaa inni jiru jechuudha. Waggaa afur hojjedheera. Achiin booda carraa mootummaan fayyadamuudhaan waldaadhaan gurmaa'uudhaan bulchiinsa magaalaa Aggaaroo keessatti qonna magaalaa irratti gurmaa'uudhaan horii aannanii kan liqiin haala nu mijaa'ee farangaa qabnu walitti buusuudhaan horii aannanii kan jalqabne sa'aatii ammaa haala gaariirra jirra. Akkuma argaa jirtan loowwan baay'inaanis baay'ifanneerra. Aannanis baay'inaan qabna. Iddoo raabsaas nu kenname achirratti aannan keenya dhiyeessaa bulchiinsa magaalaa Aggaaroo keessatti uummannis fayyadamaa akka ta'u nutis immoo fayyadamaa taanee hojiirra jirra jechuudha. Walumaa galatti akka argaa jirtan horiin kun kanaan dura waggaa lamaan dura akka beekamutti naannoo horii shaniitiin ture kan jalqabne naannoo ammaa gara horii 40 ol kan ta'u walumaa galatti manattis kan dhalatee jira. Liqiidhaanis immoo kan bitannee jira. Haala kanaatiin kan irra jirru. Gaariitiin kun jabbooliidha. Jabbooliin kun leessaa beengada kan dhalatanidha. Walumaa galatti haala gaariirra jirra. Magaalaa Aggaaroo keessatti aannan bareedaa ta'e beekamna jechuudha. Maqaan waldaa keenyas immoo Idayaaf Abdullaziz jedhama. An Abbaasii kan beekamu garuu aannan Abbaas jedhamuudhaan magaalaa Aggaaroo keessatti beekama jechuudha. Kunis walumaa galatti hojii kana yeroo yaadaan nu keessa dhufu hojjetaa mootummaa turre. Hojii mootummaa gaamiidhaan keenyas maatii keenyaafis nu gargaaru waan hin dandeenyeef carraa arganne kanaan mindeeffamurraa gara mindeessaatti galuun keenyaan amma bu'aa guddaa argataa jirra. Hojjettoota baay'ee of jalaa qabna. Nu immoo duraan mindeeffamaa turre amma immoo qacarreetti ijoollee wajjin kan hojjetaa jirru minimum 4,000 nyaatanii dhuganii nu biraa argachuu danda'u. Carraa hojiis immoo baay'ee humneerraa fi naannoo hojjetaa 12 hanga 15 Afrikaa qaba sa'a amma irratti. Akkuma beekamutti bisuusii naannoo magaalaa Aggaaroo irratti nyaata horii nu rakkisu ture. Haala ammaa haalli nu mijaa'ee naannoo Finfinnee irraayis gara Gaambeellaa irraayis Bishooftuu irraayis nyaata horii akka kana finnee ofii keenyaafis fayyadamnee horsiisa horii asirratti kan hojjetaa jiran nurraayis akka fayyadaman gochuudhaan hojjetaa jirra jechuudha.